jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Zara Entertainment akkasumas fuula social media nageenyi kee laggeen garreen kutee bahee bakka jirtanitti qilleensa keessa naannawee isinaa ga'u akkam jirtan ijoolleen baay'ee namni hedduun isaanii itti babarreesseeti haala oolmaa riidii nu gaafachuutti jirtanii waan busy ta'eef sa'aatii gattaa'ee isinii himuu hin arganne akkasuma waan biraallee hojjechuun osoo inni akkas dhukkubsatuu fi rakkoon kun jiru waan biraa hojjechuun baay'ee ana natti tolle waan ta'eef gabaabumatti namoonni oolmaa isaa gaafatan homaa hin jedhu alhamdulillah gaariidha waan biraa immoo kalleessa opereeshinii ta'a jedhamee waan tureef waan san irraa namni riidiin opereeshinii ta'e messengeraa kanumatu ol guute nam hunda tokkoon eeyyee ta'e hin taane jechuun baay'ee waan ulfaatuuf yaada jiru akkuma gaafa jalqabaa jedhee wantoota jiru hunda asirratti isin beeksifna namoonni chaatiin keessa nu biratti wanna jechuu jirtu ifama sa'aatii wal fakkaattu waan hin arganneef sa'aatii qabnutti waan jiru immoo guutuma namoota keessa hunda keessa walitti qabnee deebii isin deebifna yeroon kunis yeroo ulfaataa waan ta'eef dhiifama chaatii keessan inshallah yeroo qabaanne teenye tokkoon illee wal keessummeessuu dandeenya du'aayii walii godhaa haala qilleensa biyyattiiti gabaabumatti riidiin kalleessa opereeshinii hin taane qaamni isaa opereeshinii waan hin dandeenyeef irraa hin fudhanii qoricha kennanii fi qoricha hanga ji'a jahaa akka fudhatu himaniif du'aayii godhaa fi akka qoricha san Rabbii dawaa godhee fi Rabbi isaallee fayyaa kennu akka du'aayii gootanii kabajaan isin gaafadha waan biraa immoo namoonni baay'een isaanii amma namoonni gargaaru lakkoofsa keessan garee nu geessaa jetten akkaawuntii gaafa tokko asirratti maxxansee ture Facebook asli akkaawuntii obboleessa riidii jechuu namoonni irra deebisanii gargaaruuf feetan yoo jiraatan akkaawuntii masaana irratti galchaa garee ijaarree waan dadhabneef namnis waan baay'atee fi akkaawuntii Itoophiyaa ka obboleessaa riidii irratti yoo galchitaniif haala salphaan argattu namoonni akkaawuntii gaafa duraan jijjiiraa jenne sun yoo jijjiirtan akkaawuntii asliitii fi ka obboleessa riidii irratti jijjiiraa isiniin jedha kanuma fakkaataa haalli oolmaa riidii Rabbi ammas akka seeraan fayyaa isaa kennu opereeshinii hin taane waan hin danda'amneef qaamni isaa waan hin danda'u jedheef doktorri jechuun opereeshinii waan hin taaneef du'aayii godhaa fi wanti Rabbiin tare waan hin jirreef Rabbi ka hunda danda'u ka fayyas namaa kennu ka nama dhukkubsullee Rabbi waan ta'eef du'aayii yoo gootan du'aayiin keessa Rabbiin kadhadhaa fi wanti Rabbiin caale hin jiru Rabbi danda'aadha waa hunda harkaa qaba abbaa dandeettiiti waan ta'eef jechuu akkasuma hordoftoota amantii musliimaa hunda keessan guyyaa muraasa booda guyyaa 3 yookiin 4 booda iidaa baga jala bultii iidaa ittiin isin gahe inni bara kana immoo baay'ee wanna jedha ramadaanis ramadaanota bara hundaatiin adda sababbiin isaa sababa dhukkubaatiif addunyaan ji'oota 3 akkatti dabarsite qabdi Rabbi dhukkuba kana sumaan akka nurraa kaasu sooma dhumu kana waliin xumura dhukkuba kana addunyaa guutuuf akka Rabbi godhu du'aayii godhaa amantii qabdanii Rabbiin kadhadhaa Rabbi hin danda'a waan ta'eef waan dadhabe hin qabu durmayyuu waan keenya nu qormaatu fi dhukkuba kana erge jajjabaadha riidii obboleessa keessanii Rabbiin kadhadhaa sababbiin isaa wanta namni dadhabe wanta Rabbi hin dadhabne hin jiru waan ta'eef wanti namaaf hin danda'amne Rabbiif hin danda'ama akkasuma doktora caalus Rabbi waan addunyaan dadhabde harka Rabbiitti salphaa waan taate addunyaafis isaafis sirriitti Rabbiin kadhadhaa isiniin jechuu barbaada Rabbi waan jabaatti hundi keessanii yoo haalaafisu wantoota haarawaa amma booda hojjechuu maybe haalli wanti hamtuu yoo hin jiraanne inshallah wanta hojjennuun walitti deebinaa waan biraallee inni hojjenna hanga sifamu yeroo amma qabnu tanatti waan namoonni baay'een nu gaafatu dhiifne yookiin namni qalbiin cabdee obboleessa keessan gaafachuu cinqaa keessan kana dhiifne osoo isin waan inni itti jiru baruuf wanna jajjattan kana dhiifne waan biraa haasawuun dhugaa baay'ee ulfaata maaliif kabajja namoonni akkasitti
babarreessu irra tarkaanfannee waan biraa gochuun iddoo ulfaatu fi deebii keessan isinii deebisuu irra taree waan biraa hojjechuun natti hin tolle. Galatooma ulfaadhaa namoonni hanga ammaatitti hordofaa turtanii kabaja guddaa nu biraa qabdanii dhugaa hedduu nama akkamitti akka isin dinqisiifadhu iyyuu hin beeku. Abdii wayii namatti hortanii oromummaa jechuun akkana ulfaadhaa galatoomaa hundumaayyuu nama addunyaarra rakkataa jiru hunda waliif dhaabbadhaa. Waliif dhaabbachuun gaariidha. Wal cinaa dhaabbachuun nama addunyaarra rakkatu guutuu wal cinaa yoo dhaabbanne gaariidha. Wal qarqaartee qunceen arbahiitii kun immoo waan guddaadha. Abdii namatti hora. Yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'ee isin bira turuu hin dhufne viidiyoo gabaabaa kana waan riidii isinii beeksisuuf turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.